Bareedumni isii kaate har'a jala fiide dabbaan isii kaate har'a laaltee jala fiide harmi gugurdaan isii ati har'a laaltee jala fiidu kun dubartii wayita laallattan duraaf fuudhuuf karoora qabdu. Advaayiziin kiyya kun warra fuudhuudhaaf karoora qabdan jechuudha. Fuudhuun duratti wanni isin tokkoffaa laallattan gaafa ani ilmootiyya biran jirre intalti ani fuudhu ilmootiyya naa guddisuu dandeettii sammataa keessa qabadhu. Kana gaafa ati hin jirre ilmootan teessii guddisuu hin dandeenye jaartii jetteen fuudhin. Bareedumni isii kaate har'a jala fiide dabbaan isii kaate har'a laaltee jala fiide harmi gugurdaan isii ati har'a laaltee jala fiidu kun gaafa ati biran jirre akka tasaa aksidantii wahii si mudatee ati addunyaa kanarraa deemte harmi ati har'a laaltee fuute harmi guddaan ati har'a laaltee fuute dabbaan guddaan ati har'a laaltee fuute sun gaafa ati biran jirre akkasumatti laalla'ee rarra'ee hafaa jechuudha. Ilmaan tanteetilleen seeraan siif hin guddattu akkuma ati harmaa fi dabbaa laaltee ijji kee achirratti rarra'ee fuudhe sanitti isaanillee dubara biraa akkasumatti fuudhan jechuudha. Fuuti steepii keetirra deeman. Dubartii wayita fuutan dubartii fiiwuchariidhaaf isinii taatu. Especially ilmaan irratti can she be a mother of my children? Can she be a good mother? Haadha gaarii, haadha ilmaan tiyyaa taboru, haadha ilmaan tiyyaa taboru ni